waaqayyo waan tokko jira. Waaqayyo dubbate, inni dubbate ta'e waaqayyo hin abboome. Kan inni abboomes kan dhaabateedha. Ganama kana gaa gooftaan waan baay'ee kaasee dhaaba gidduu keenya. Nama amanuu fi wanti hundumtuu danda'ama jedhe gooftaan. Yoo amanne ulfina isaa akka arginu hin shakkinu. Sagalee waaqayyo akka jira. Gooftaan inni nu kadhanne akka inni dhaga'u yoo beekne jedha. Akka inni nu deebisus immoo hin amannaadha. Kanaaf gooftaan gidduu kana sagalee isaa hidhee jalqabee waan inni waaqeffannu kun waaqa yeroo hundumaati. Isa kaleessaa, isa guyyaa beelaa, isa gaafa quufaa, isa gaafa qofaa, isa gaafa heerumuusa waamuu deebisee namoonni baay'een galataaf dhaabataniiti. Waaqni keenya isaan waameen. Nama si bira jiru qabiiti waaqni kee isuma sana jedhetti. Waaqni kee isuma sana. Inni jijjiiramu jedhetti. Olkaanee ulfina sagalee waaqayyootiif sagalee kana dubbifama bakka tokko. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irra ergaa jiru dubbifama. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 3 irraa jalqabee akka jedha. Ani Yihuudiidhaa Kiliqiyaa keessaa Tarseesittan dhaladhe. Addana Yerusaalemitti guddadhe. Gamaaliyeel biratti seera baabilii keenyaaf kenname hundumaa ija irratti eegee bareera. Akkuma keessan har'aa kanaaf waaqayyoof nan hinaafan ture. Akkuma keessan har'aa kana namoota warra waaqayyoon ari'atan wajjiniin waaqayyoon ari'achaan ture jechuu isaati. Lakkoofsa 4 fufa. Namoota karaa barsiisa haaraa kana irraa adeemanis hamma du'aatti nan ari'adhan ture. Warra dhiiraas warra dubartiis qabeetan mana hidhaatti galchiisaa ture jedhaa ergaan isaatti fufa. Hin kadhan. Gooftaan isin haa eebbisu. Dubbii sagalee waaqayyoo irratti waamicha fixaan ba'e jedheetan dubbii waaqayyoo isinitti dubbadha. Waamicha fixaan ba'e. Macaafa qulqulluu kana irratti yeroo hundumaa dubbiin nama jijjiiru macaafa keessa jira. Paawuriin eessa jira beektu? Wangeela keessa jira. Paawuriin sagalee koo keessa jiru. Waan ol kaasee dubbadheeffachuu waan jiru. Iddoo humni guddaa jiru addana keessa. Sabni koo jedhe waaqayyo. Yoo anaaf tole jedhe, yoo anaaf abboomame jedhe, ani immoo akka salphaatti diinota isaa gugguufsisaaf jedhe waaqayyo. Namni sagalee waaqayyoo dhaga'u diinonni isaa akkuma salphaatti isaa gugguufu. Nu seera waaqayyoo fi akeeka isaa keessa adeemnu malee. Dubbiin kun waa'ee Phaawulos giddu galeessa godhata. Waa'ee Phaawulos ilaallata. Macaafa hojii ergamootaa irratti fuuleeffata waan ani qophaa'e kun. Waamichi fixaan ba'e kan jedhu kun ka'umsaa hamma ga'umsaatti. Waamicha tokkoof ka'umsa isaa utuu hin ta'in xumura isaatu milkaa'aadha jechisiisa. Adeemsi kiristaanotaas dhuma isaati kan ilaalamu. Yesuus Kiristoos waa'ee kanaatiif waan tokko jedhe. Namoonni baay'een isin booddee dhufanii isin dura ta'uu jedhe. Utuu isin jirraa, qe'ee jirraa, fayyina qabnaa, barsiisaan nu bira jira utuu isin jettanii ormoonni dhufanii isin dura fayyuu jedhee dubbata. Kanaaf bara kana keessa of eeggachuu qabduudha. Kan inni akeeke dubbii isaati. Namni waaqayyoo kun ka'umsi isaa kan biraa, xumuri isaa garuu akka biraa ta'e. Ari'achaa, maqaa balleessaa, hidhaa, cabsaa akka ture dubbata iddoo kanarraa. Seera isa deeggaruu fi waan biyya sanaa waan shaaramuuf booddeetti deebi'uu hin dandeenye. Seera takkaayyuu eenyuyyuu haquu hin dandeenye baadhatee ittiin kiristaanota ari'ataa ture. Guyyaa tokko garuu hafuurri waaqayyoo isatti mul'atee ati maaliif na ari'attaa jedheetu Saa'ol jedhe maqaa isaatiin isa waama. Waaqayyoo jalqabaa Saa'oliif utuu hin ta'in saba isaaf dubbachuu isaati. Saa'ol eenyu ati jedhee yommuu gaafatu ani gooftaa kee jedheetti. Ana gooftaa kee, ana Yesuus Kiristoos hin ari'attu jedheetti. Anaan ari'attaa'ii jedhe. Namni waaqayyoof jiraatu
hin dubbatatu waaqatu isaa dubbata waaqatu isaa fala warri sabni sun garuu isaan waaqayyooma isaanii waaqeffachaa turanii ari'atamoodha garuu lola keessa jiru dadhabbii keessa jiru diinni isaan ari'ata waaqni isaanii garuu guyyaa tokko diina isaanii eeboo fi humna seera galagaluu hin dandeenye baatee isaan duukaa deemu dura dhaabate irree waaqayyoo waan tokko namatti ilaalchisnetti obboloo tokko ganama kana warri mana kana keessa jirtanii irree isin ittiin diina keessa dura dhaabattan hin jiru yoo ta'e illee inni irreen isaan garagallee diina keessa dura dhaabatee jira. Kan isinitti darbuu danda'u hin jiru jechuudha. Iddoo kanatti kan argitu waa'ee seenaa isaati dubbata. Walgahii irratti yookaan waltajjii irratti iddoo naa kennaa yommuu Phaawulos jedhu. Kana booda iddoo kennaniif mee dubbadhu yommuu ittiin jedhan akka jedhee dubbata. Seenaa Phaawulos wantoota gurguddaa shantu addan irratti barreeffamee jira. Inni tokko major events in life of Paulus and the apostles they beekama waan ta'eef apostoliin kuni seenawwan warroota major ta'an qaba. Major warroonni ta'an kuni inni tokko isaan kan itti hima jechuudha. Warra kana warra isin beekuu qabdanidha jedheetti hima. Inni tokko ani asittanii dhaladhe biyya kana keessatti tarsisittan dhaladhee addana Yerusaalemitti guddadhee seera Gamaaleel asin biraa barattan baradhee qomoodhaan immoo ani Yihuudiidha abbaan koo haati koo Yihuudiidha lamummaadhaan nama biyya Roomaatii gosi koo gosa Fiiniyam keessaa kanaaf ani Ibricha sammaa kan qabneedha garuu immoo jedhe dubbiitu na argatee deetti waan kana immoo akkuma keessan har'aa Kiristoosiif kananii dubbadhuu fi kanan falmuufan ture waan ani dubbii haaraa kana amma si'ana qabadhee dhufe duwwaa fituun ta'ini isa dura waan kana haali'achaa akkan ture immoo beekuu qabdu akka keessan har'aanoo waan seerichaa fi naafu natti fakkaate warra Kiristoositti amanan ari'achaa ture jedha. Amma garuu waamichaan argadhe jechuu isaati. Barsiisi isaa waan gurguddaa sadii of keessatti qabata. Barsiisi Phaawulos yookaan dhuga baatiinsa. His testimony jedhamee beekama. Wanti inni dhugaa ba'e inni jalqabaa Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 irra jira. Barsiisa si'anaa inni jedhame, barsiisa haaraa inni jedhame isa kana. Bara kana keessa jedhe Waaqayyo hambaa warra ayyaana isaatiin fo'ate. Hambaa warra ayyaana isaatiin fo'ate kaafate jedhe. Hambaa warra ayyaana Waaqayyootiin fo'amee dha. Ameen. Hambaa dhasi. Hambaa jechuun beektu irraa nyaatamee kanaaf akka jechuuti. Waa badee biyyi badee waa irraa kana kan jechuudha. Biyyi tokko badee biyyi tokko hafee jechuudha. Nuyi hambaadha jedhee namni Waaqayyo. Isaan kana keessaa warra hambaa kana keessaa nu kaafate jedhee dubbata. Hallelujah. Maali? Through his grace. Karaa ayyaana isaatii nu baasee jedha. Ayyaana isaatiin nu hambisee. Ayyaana isaa kanaanis nu ergate. Hallelujah. Lammaffaa lallabisaan jalqabaa isa kana. Nuyi hambaatu hafee ergame kan jedhudha. Lammaffaa Kiristoos ilma Waaqayyooti jedhee barsiise. Dubbii haaraan isa kana egaa. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 9. Seerichi fayyina ramaduu, fayyina erguu, fayyina kennuu hin danda'u ture jedhee dubbata. Garuu karaa ayyaanichaa fi karaa Yesuus Kiristoos ayyaanichaan fayyine jedheetti hima. Karaa seerichaatu ta'e karaa ayyaanichaa furamne lallaba haaraadha. Kiristoos ilma Waaqayyooti. Isin isa jaallatamaa kana mukatti fanniftanii. Abbaan garuu guyyaa isaatti du'aa isa kaase. Nuyi isa du'aa ka'e kana lallabna dubbii haaraadha. Akkasini jecha kana jettan nan barbaada. Ani isa du'aa ka'e lallaba jedhaabe. Ani isa du'aa ka'e lallaba. Mena deebi'aatii ani isa du'aa ka'e lallaba jedhaabe. Ani isa du'aa ka'e lallaba. Namni Waaqayyo isa kana dubbata. Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Seeraan utuu ta'in ayyaanichaan. Kan biraa barsiisa isaa du'aa fi du'aa ka'uun Yesuus Kiristoosiin akka ta'e. Du'uun Yesuus Kiristoos irratti akka dhufe
du'aa ka'uunis immoo isumaan akka dhufe. Maal jechuudha? Isin Kiristoosii wajjin duutanii Kiristoos wajjin du'aa kaatanii barsiisa jedhudha. Cubbuuni karaa Addaam dhufe jalqaba miti karaa Addaam hundumatu yakka hojjete. Karaa Addaam hundumatu seera Waaqayyoo irraa kaate. Karaa Yesuus Kiristoos garuu fayyinatu kenname. Nu warri Yesuus Kiristoositti amanne biyya lafaa jalaa duunee Kiristoos keessatti lammaffaa dhalanne Kiristoosii wajjin immoo bara baraan jiraanna. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 13 hanga 7tti kana barsiisa kunoo. Barsiisi keenyaa fi waldaan har'aa kana keessa adeemuu qabna. Faana ergamootaa duukaa adeemuu qabna. Du'aa ka'uu fi du'aa ka'uun karaa Yesuus Kiristoos biyya lafaatti akka lallabamedha. Du'i maal akka ta'e hin beeknu turre utuu Yesuus du'aan kaane. Du'aa ka'uun maal akka ta'e hin beeknu turre utuu Yesuus du'aan kaane. Lallabii haaraan isa kana biyya lafaatiif. Biyya lafaatiif lallaba haaraadha kun. Dubbii haaraa kan qabu Pheenxeedhaaf. Maaliif beektu? Dubbii wanti adda kan jiru kanuma qofa. Wangeelli adda waan ta'eef. Itti fufna. Kiristoosiin ari'achaa akka ture macaafa ergamootaa boqonnaa 9 irraa argachuu dandeessu. Booda garuu lallaboota akkasii kanaan afaan isaa saaqate. Istifaanoosiin faattamittiin akka inni hidhaa ture. Reebaa kan isaan turan. Argitu miti macaafa ergamootaa boqonnaa 7 irraa argachuu dandeessu. Lallaba isaa kana itti fufna ammas waan inni barsiise qaba. Karaani yemmuun biyya Yerusaalemii ba'ee Damaasqootti yemmuun dhiyaatu. Damaasqoo ga'e immoo mul'ata kanaaf dubbii kanaan yemmuun qabamu jedheetu dubbata. Yemmuun qabamu sagalicha jalaa diduu hin dandeenye. Sagalicha jalaa nan hawwaadhe. Sagalichaaf deebiin kenne. Dubbichi humna koo oli jedhee dubbata. Barsiisichi isinii jalaa diduu hin dandeessan jechuusaati. Dubbichi isiniifis hin mala jedhee dubbataa jira hubattanii. Injijjiirame. Fakkeenyaaf namni tokko hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 20 dubbistanii maal jedhaa? Jijjiiramee inni Kiristoos ilma Waaqayyoo isa fayyisuudha jedhee yommuu inni lallabu argitu. Kana egaa oduun biyya lafaatiin qabu. Sagantaas qopheessinu, soomaaf sagadas gallu, ala kanattis baanee dhugaa baanu, seentar inni jedhamu isa kana. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa biyya lafaatti himna. Namni kanaan hin mormine gara keenya. Namni kanaan mormu garuu yoomuu fira keenyaa fi ollaa keenya ta'uu hin danda'u. Nuyi waan keessa dhokannee fi addunyaa keessa lixne tokko qabna. Dubbiin keenyaa fi jireenyi keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Iddoo sanarraa akka kana jedhe dubbata. Macaafa ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 20 irratti argattanii dubbisuu dandeessu. Bakka sanatti yommuu kallattiidhaan jijjiiramee dubbii kanaaf lallabaaf dhuga baatuu ta'u hin jedhaabdi. Dubbisime achuma taa'ee. Saa'ol ergasii utuu hin turin manneen sagadaa keessatti Yesuus kun ilma Waaqayyooti jedhee lallabe. Ameen. Gaafa gooftaanii irree warra jirra jedhanii qabu dubbiin akkas ta'aa jiru. Completely. Convert inni jedhamu sagana jechuudha. Completely. Guutummaa guutuutti galagalu, guutummaa guutuutti jijjiiramu jechuudha. Kanaafi barsiisi kun kana keessa jira. Yeroo tokko faarfannaan lallabnaa waldaa jirraa irraanyaa Waaqayyo isinitti dubbataa haala gaarii keessa jirraa garuu jijjiiramni keenya agas miti. Namni Waaqayyo kun garuu baddatti jijjiirama. Yeroo jijjiiramus isa jalqabaa afaan isaa saaqatu Kiristoos kun ilma Waaqayyooti jedhee dubbachuu jalqabu. Haalleluuyaa. Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ameen. Lallabi kana waliin jiru. Kutaa kana argachuu dandeessu. Barnaabaas namni jedhamu lallabi Phaawulos guutummaatti waan jijjiirameef jedhe. Bartoonni simachuu qabu jedheen. Amma Phaawulos isa durii miti jedhee dubbate. Erga isaa wajjin walii galee booda dhaqee bartootatti dabalee Barnaabaas. Namichi kun already jijjiirameeraan sodaatinaa jedheen. Har'aa kaasee Waaqayyo jireenya kee jijjiiru. Namni akka Barnaabaas isin barbaachisa jechuudha waldaa keessatti. Namni akka Anaaniyaas isin barbaachisa kan kadhatee ija namaa godhuu danda'u. Kan Phaawulosiif ija isaa bane akkas miti. Kan ija isaa bane kan biraa, kan bartootatti isa geesse kan biraa. Waamichi tokkoo fi dubbiin tokko waan jalqabdan fiixaan baasuudhaa fi wantoota baay'ee guulamtaa baay'ee keessa darbuu dandeessu.
barumsi jira, hojiin jira, manni jira, gaa'illi jira. Egaa waan hedduu kana keessa utuun qabamin challenge hafuuraatiin utuun qabamin fiixaan ba'uutu sinirra jira isa jedhu dhufanii dubbii kana fidan. Waamichi keessan akka fiixaan ba'uu barbaaddu yoo ta'e istiraatiijii Phaawulos fayyadame kanan isinitti immoo barbaada namaadha. Phaawulos waan akkamii fayyadamee kan jedhudha. Macaa fi hojii ergamootaa isa kana gaarii godhee siistema baay'ee ifaa tokkoon lafa kaa'a. As keessa deddeemna jechuudha amma yeroo naa kennetti. Phaawulos tiyooloojii addaa qaba yookaan barsiisa addaa qaba. Barsiisi Phaawulos adda kan inni jedhamee fi Phexros wajjin walitti bu'ee ture. Phexros wajjin wal dhabee ture. Walloodha Phexros wajjin. Bartoota wajjin kan inni walitti bu'uuf maaliif beektu tokko dhaqee bartoota wajjin warra hattootaa wajjin warra saamtotaa wajjin warra akka seeraatti of hin qulleessine wajjin nyaata ture. Attamitti akkitti nyaattaa jedhu Phexros fa'amoo. Phexros immoo gaafa ergamaanii hojii ergamootaa irratti dhufee waan akka simbira wayii samii irraa gaafa dhuftee ka'iitii qalii nyaadhu ittiin jedhee maal jedhee nyaadhu waan turaa kana nyaadhu jedhanii Yihuudiidha. Phexros Yihuudiidha. Baay'ee akaraariidha immoo. Kanaaf yommuu wangeela lallabullee warri Yihuudotaa haa fayyan jedha. Isaa fi Maatiyoosii warra Yihuudii keessaatii wangeela Maatiyoos yoo dubbistan karaa warra asirra goraa kan inni jedhu kanaaf jedhanii barreessu warri tiyooloojiyaansi wangeelli waan akkasiitii akkasiin hin jenneefi booda warra yeroo qo'annaa macaafaa fanniisa kan warra tiyooloojiyaansi fanniisa. Garuu Maatiyoosii fi Phexros yaa ilaalcha addaa qabu. Yeroo hundumaa gara kan isaaniitti okkoon gara isheetti isa jedhumni sabii koo fayyuu amma ni gaafa sabummaa keessaa baane malee fayyinni keenya perfektii ta'u. Hamma gaafa sabummaa keessaa baatanitti perfektii ta'uu hin dandeessan jireenya addunyaa hafuuraatti. Ana baluudha, ani abaluudha, ana afaan koo akkasii, ani sabii koo akkasii. Kana keessa jirtu taanaan ammayyuu hin dhalanne jedha lammaffaa. Hin duune. Hin duun jirtu du'uu qabdu saboota. Duutanii lammaffaa dhalachuu qabdu. Sabummaa keessaa, afaan keessaa, lammummaa keessaa bahuu qabna already. Addunyaa hafuuraatti yeroo dhuftan Yesuus Kiristoos kan nama hundumaati. Kan nama biyya hundumaati. Afaan hundumaa keessaa, qomoo hundumaa keessaa, biyya hundumaa keessaa dhiiga keetiin bitte mootummaadhaaf mootummaa abbaa keef laatte jedha. Dhiigni Yesuus saba tokko duwwaaf hin dhangalaane biyya lafaa hundumaaf dhangala'e. Guyyaa har'aa ganamaa waan tokkoon kadhadha fuula Waaqayyoo duratti. Barii harkan yommuun kadhadhee deebi'ee rafu hafuurri Waaqayyoo wantoota gurguddaa tokko gara koo fide. Tokko haadha manaa kootti meeshee geggeesseera iddoo biraa dhatta isheenii misiraachoo fiddee dhuftu misiraachoo fiddee dhufta itti hime deemtee jirti. Kan biraan tokko garuu jira. Kan biraan tokko jira. Biyya kanaaf kadhachuu qabdu jabeessitanii. Addunyaa kanaaf kadhachuu qabdu. Biyya kanaaf kadhachuu qabdu. Naannoof kadhachuu qabdu. Waaqayyo Ermiyaasiin maal jedhee? Ermiyaas yoo biyya kanaaf kadhatte biyyi kun nagaa ta'a jedhe. Yommuu sadis nagaatti jiraattaa jedhee dubbate Waaqayyo. Rakkoon gaafa namarra ga'u malee namaan galu. Inni dhukkubfate inni fayyaan isa dhukkubfataaf hin beeku. Biyyi kun mandarri kun nagaa waan ta'eef konferensiin kun sagantaan kun akka itti ta'u. Utuu nagaan ala kan hin jiraanne hin danda'amu dura dhufuun mana keessatti bahuu hin dandeessan. Kanaaf hin kadhanna har'a. Hafuurri Gooftaa kana gara kootti fide biyya kanaaf akka kadhannu. Nun dhaga'u Waaqayyo. Bara baay'ee Waaqayyoon kadhannee waan baay'ee nu deebisa Waaqayyo. Guyyaa tokko illee nu jalaan deemne. Ani kanaaf ani wangeelatti maxxana ammallee hin dhiisu ammallee ameen. Akka jiru sagalee kana keessatti mee tiyooloojii Phaawulos kana isinitti hima. Phaawulos barsiisa isaa keessatti barsiisa haaraadha kan inni jedhamu Waaqayyo abbaatti amanaa, Waaqayyo ilmatti amanaa, Waaqayyo hafuura qulqulluutti amanaa. Wangeelli humna Kiristoos isa fayyisuudha. Barsiisa isaa keessaa wantoota gaggabaabaan isinitti hima. Istiraatiijiin laba keessatti hojii hafuuraa keessatti fayyadameedha waan haasaa jiru kun. Wantoota reegula calmadanii dubbataman otoo hin ta'in wanta macaafa qulqulluu keessatti barraa'e. Wangeelli humna Waaqayyooti jedhee kan inni barsiise. Fayyinni Yesuus Kiristoosiin malee argamuu hin danda'u. Fayyina, qajeelummaa, qulqullummaa, lammaffaa haaraa ta'anii dhalachuu warroota akka salvation, righteousness, holiness, sanctification, new generation, uumama haaraa ta'uu, haara'uu warroonni jedhu kun barsiisa haaraadha. Kanaaf gaa Phexros fa'aa ati warra Fariisotaa wajjin nyaattee nu wajjin deemuu hin dandeessu jedhanii. Iddoo biraatti utuuti nyaattuu si argine waan ta'eef iddoo kanatti dhiifama gaafadhu ittiin jedhan Phaawulosiin. Dhiifama gaafadhuutiin wajjin taa'e malee hin danda'amu jedhanii biyyi jeeqame. Dhiifama isin hin gaafadhu ani isaaniif an ergame jedhee dubbata Phaawulos. Lakkii jedhaniitii dirqisiisanii haa ta'u gaa
erga akkas ta'e isaanii wajjin isaanitti ergamuun koo ani Kiristoosin isaanitti lallabuuf isiniin erga gufachiise garuu dhiifama jedheetu isinis isaaniif akka waamamtan beekaa jedheetti. Isaaniif waamamtan isin nama gufachiisuun gaarii miti isa jedhuuf dhiifama gaafata argitanii. Iddoo biraattis dhiifama gaafateeti seexanni haxxee waan ta'eef haxxummaa diinaatiin mormuuf kana goona jedhe miti hoo. Phaawulos iddoo baay'eetti dhiifama gaafate. Dhiifama jedhee gaafata. Maaliif akkas goona? Hojii hafuuraa nu danqu waan ta'eef. Si'a tokko dhiifama gaafachuu dhiisuudhaan danqamtu. Isinii waamicha fixaan bahu tokko qabatanii jirtu. Namoonni mul'atan qabni maan keessan gufachiisuu yommuu dhufanii dhiifamaan irra darbaa. Yommuu akkas gootan Phaawulos haxxummaa seexanaa beekna waan ta'eef harkaan laammeedhe. Haxxee ta'uu qabdu. Fixaan bahuudhaaf tooftaa diinni naannoo keessanitti yeroo hundumaa hidhu siistema isaa hubachuutu isin irra jira. Barsiisni Phaawulos isa kana ture. Jijjiiramuu isaatiitti wal qabatee barsiisni barsiise warroota kana tokko wangeela. Ameen. Warroota kana barreessa. Wantoota gurguddaa afur barreessa. Tokkoffaan wangeela gospels. Wangeela kan jedhudha. Ameen. Wangeela da'oo diigu. Wangeela jireenya laatu. Wangeela sammuu namaa ibsu. Wangeela karaa namaa baru. Tokkoffaan wangeela. Macaafa hojii ergamootaa irratti hin argattu boqonnaa 9 lakkoofsa 20 iddoo ammaa sana argattu ilma waaqayyooti wangeelli. Wangeelli eenyu? Ilma waaqayyoo mataa isaati. Isa duraa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii yeroo argitanii obboloota isaa wajjiniin gara lallabaa gara dubbii waaqayyoo barsiisuutti adeeme jedha. Wangeela barsiisuudhaaf obboloota isaa gidduudhaaf bahee sokkee jedhe dubbata. Waaqayyoo gara wangeelicha lallabuutti nu qajeelchu. Yeroo ammaa gara wangeelaatti tun ta'in duulli namootaa gara biraatti. Gara wangeela dhugaa lallabuutti tun ta'in gara biraadha duulli. Kanaaf waan nu dhageenyuu fi waan nutti himamu iyyuu biraadha. Wangeela isa dhugaa isa orgaanik ta'e kan akka nu hin lallabnee fi waan baay'ee duula hedduu jira. Isin garuu Kiristoosin lallabuudhaaf waamamtan. Lammaffaa karaa seeraan seera jalaa du'e ani du'een jira Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Seera jalaa du'eera. Ani ayyaanichaan mo'ameera kan jedhudha. Seericha jalaa du'ee karaa Kiristoos dhalachuudhaan ayyaanichaan jiraachuutu jira. Ayyaanni Waaqayyoo jireenya namaa laata. Haleluuyaa. Kun isin gargaara gaa. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 19. Wangeelaaf dhugaa ba'e gara hundumaatti waa'ee fayyinaa isaatiin dubbata ture. Phaawulos si'a 3 hojiidhaaf imale. Ishee kana barreessina. Phaawulos si'a 3 wangeelaaf imale. Wal duukaa jirra miti. Isa godhan kana namaa ta'e namni duukaa jirtan harkisa keessatti yaa. Phaawulos si'a 3 bakka 3tti rama. Hojii wangeelaatiin deemuunsaa bakka 3 jira. Isa jalqabaan isinitti dubbadha. Isa jalqabaa barreessina. Si'a 3 bahee yookaan immoo first missionary journey kan jedhu jira. Adeemsa isaas jalqabaa kana keessatti waan isinitti himu qaba. Innis macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa jalqabee akka jedha. Hafuurri Waaqayyoo dhufee gubaa'ee gidduu yookaan immoo tuuta gidduutti mul'ate hafuurri Gooftaa. Hafuurri Waaqayyoo gaafa dhufu Phaawulos maal godha? Hojiif naa baasa. Hojiidhaaf naa kennaa kan jedhu barbaade. Hafuurri Waaqayyoo filate. Hafuurri Waaqayyoo dhufuusaa first missionary journey kan Phaawulos achitti argitu jechuudha isa jalqabaa. Achirratti maal godhee yommuu jettanii akka utubaa tokkotti kan inni fayyadame gara biyya wangeelli hin jiruun hin jiraanneen warra Kiristoosiin hin beekneen wangeela ga'uutu narra jira isa jedhudha. Kana objektiiviinsa. Kana kaayyoonsa. Maal qabdu mul'anni keessa ifaadha? Mul'ata qabdu? Mul'ata qabda? Mee pilaanii wayii qabdu? Waan barreeffatan qabdu harka keessanii? Maalinni amma guyyaa kana booda sagantaa kana booda maal akka ta'u maal barreeffatan? Moo sagantaa kana hirmaannee gal? Kaayyoon sagantaa kanaa maali? Kaayyoon konferensii kanaa maali? Dargaggoota gaafachaa ture. Maaliif qopheessitu? Maaliif barbaachisaa? Isa buleessi keenya jedhee dubbatu.
konferensii bara darbee tureera maal fayyada? Sagantaa yoo ta'e immoo harki Waaqayyoo namoota gidduu keenyatti utuu ni hiiku sagantoota hundumaa irratti harka Waaqayyoo argaa jirra. Wangeelli lallabama. Kadhata bal'aatu jira. Maaliif barbaachisee sagantaan akkasii? Maal inni kaayyoon keenya? Waa maqaa dhaanne Kiristoosin biyya lafaatti lallabuudha. Kiristoosin biyya lafaatti argisiisuudha. Walii keenya wajjin immoo ergaa fi mul'ata walirraa fudhachuudha. Mul'ata qabaachuu qabdu. Ergaa qabaachuu qabdu. Isa jalqabaa Phaawulos gaafa ka'u mul'ata ifaa tokko qaba ture. Gara deemuu beeka. Namoonni tokko karaa irratti yoo isin argani isinii wajjin maqu. Yoo iddoo biraatti nama biraa argani nama tokko wajjin maqu. Filaanii qabani jechuudha. Ganama ba'anii maal akka hojjetan hin beekanii jechuudha. Jireenyi kiristaanummaa namaan balleessa waan akkasii. Wantoonni akka careless kun nama balleessa. Yoo jireenya keessa jabeessitanii karoora keessa galchitan garuu utuu milkooftanii utuu guddatanii argitu. Addunyaan hafuuraas karoora barbaachisa. Jireenya hafuura namaa foon namaa caalaa guddata. Fiizikaalii keenya caalaa guddata addunyaan hafuuraa. Hafuuratti baay'ee guddachaa deemuu qabdu. Dhalli keenyas makaliyaa, hammi keenyas makaliyaa, kiiloon keenya baay'ee dabaleera ta'uu dhiisuu danda'a. Addunyaan hafuuraa garuu guyyaatti guddataa deema namni hafuuraa. Isa kana inni kun ifaa ta'uu irra jira. Maaliif guddachaa jiran? Faarfannaatti guddachaa jirtu, lallabatti guddachaa jirtu, barsiisa sagalee Waaqayyootti guddachaa jirtu, warra dhugaa baatan dhuga ba'umsatti guddachaa jirtu. Isa kana addanaa baasaa jedhee Phaawulos adda ba'e hojii Waaqayyootiif. Yommuu adda ba'u biyya wangeelli hin jirretti ergame. Saba warra ormaatti ergame for Gentiles. Warra ormaatiif ergame. Ergaa isaa keessatti isa kana dubbata. Inni jalqabaa isa kana. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti isin argitu. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti isin argitu. Isa jalqabaati jedhama. Lallabi isaa inni jalqabaa inni gidduu fi inni dhumaa waliin fakkaatu Phaawulos. Hundumti isaa yommuu baay'ee lixanii qoratan iddoo iddootti garaagarummaa qaba. Kaataagorii garaagaraa qabaa jechuudha. Egaa naannoo kana keessatti isa jalqabaa kana keessatti ergaa Galaatiyaadhaaf barraa'e sana walitti qabe kan jedhu jira. Waldoota Galaatiyaa sun waldaa tokko qofa miti. Waldoota Eeshiyaa Maayinerii keessatti iddoo garaagaraatti gara kaabaatti faca'anii jiranidha. Waldoota baay'eedha. Ergaan warra Galaatiyaa barreeffame waldaa tokko qofaaf miti. Waldaa akka tokkummaa waldootaatiif barraa'edha. Yeroo sana ergama isaa wangeelaa isa jalqabaa keessatti kana walitti kollektiif walitti qabe. Walitti gurmeessi. Waan tokko jira bulu tokko. Mul'anni keessa walitti isiniif qabatu. Ameen. Ergaa walitti qabamaa dabarsi isa jalqabaa keessatti. Meesa lammaffaa isa jalqabaa kana ittuma fufneen waan gabaabaa isinitti hima. Macaafa qulqulluu irratti yeroo dubbistan macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 15 lakkoofsa 36 akkasuma 18:22 irratti argachuu dandeessu. Warroota kana yommuu dubbistan maal jedhaa? Isa jalqabaa keessatti waggaa tokkoo fi ji'a 5 kan ta'u isa ture. Waggaa tokkoo fi ji'a 5 kan ta'uuf isa jalqabaa ba'uusaa keessatti xumure. Isa lammaffaa keessatti immoo second missionary journey keessatti immoo waggaa 2 fi ji'a 5 kan ta'uuf hojjechaa ture. Waggaa 2 fi ji'a 5 naannoo inni irratti hojjete warroota akka Meqedooniyaa, Filiphisiyoos, warroota akka Eeshiyaa Maayiner kan warroota ta'an keessa jiru jechuudha. Mandarri warra maqaa kun. Isa duraatti Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti yommuu argitanii gidiraa attamii keessa ba'uudhaanii, dhiibicha attamii keessa ba'uudhaanii waamicha koo kanaaf dhamaatii gochuudhaan akkam akkan itti dadhabaa jiru isin beektu jedha. Isin beektu. Wangeelli dadhabbii barbaada. Waaqayyoof jiraachuun dadhabbii gatii si baasisa. Tasaloniqee duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Rakkoo nurra ga'e kana keessatti waldoonni warri Tasaloniqee kun nu gargaartanii warri Qorontos nu gargaaruu irraa gara booddeetti jettanii akkasuma immoo warri Efeesiyooniif warri Meqedooniyaa yaada gaariif mul'ata gaarii qabdu isin namoota Waaqayyooti jedheetti waldoota sadii baay'ee dhaadhata galateeffata. Waldaan Tasaloniqee, waldaan Efeesiyoon
akkasuma immoo waldaan warri naannoo Meqedooniyaa jiran namoota gaarii akka isaan ta'anii dubbata. Warri Filiphisiyosis namoota gaarii turan. Ergawwan kana hundumaa keessa yommuu lixxanii waldaa ishee gara jalqabaati waan ta'eef baay'ee nu barbaachisa kutaawwan akkasii kana dubbisuun. Egaa warri Qorontoos immoo maaliif jara kana Phaawulos biraa booddee tafa jettan yoo yaaddanii hafuuratti xobbeedha isaan. Wangeelli lallabe isa jedhu qofa beeku isaan. Dubbatu isa jedhu qofa beeku. Garuu ergama wangeelaa duukaa baardarii baay'ee jira. Waaqayyo mana kana yommuu dhuftan akkasumatti miti. Dadhabbii baay'eetu jira. Isa kana hundumaa wii gochaa deemuu danda'u qabdu. Eenyummaa keessan hirriba, dadhabbii, waa dhabuu, qabeenya, hiriyyaa wantoota baay'ee dandamachuutu isinirra jira. Yommuu akkas taatan isin yeroo hundumaa perfect namoota waaqayyooti. Yeroo hundumaa hin guddattu jechuudha. Jireenyi keessa yeroo hundumaa guddachaa dabalaa deemu. Jarreen kana nama kana yommuu argitan Phaawulos ari'annaa fi dhiphina attamii keessatti iyyuu iji keenya kaayyoo keenya irra ture jedhee dubbata. Kaayyoo keenya irraa ija keenya fuune. Kaayyoo keessan hin ilaaltan taanaan hin dadhabdu. Nama ilaaltu taanaan hin dadhabdu. Nama hin ilaalinaa. Obboloota hin ilaalinaa. Nama isin bira jiru hin ilaalinaa. Maal jechuu kooti namarraa kan barru sirriidha. Garuu kiristaanummaa keessaniif akkuma Phaawulos itti fayyadame kanatti fayyadamuutu isin irra jira. Malli inni fayyadame mul'ata isaa ija isaa godhe, ija isaa taasise. Yoo haala laattan bor akka irraa ta'uu dhiisuu danda'a. Bor waan ta'u hin beeknu. Isin garuu jilba keessanii dhaabachuutu isin irra jira. Ameen. Har'a faarfannaa jira, har'a lallaba jira, har'a namni nuu kadhatu jira, har'a akka obboloota keenyaa kan nuuf faarfatanii fi dubbii Waaqayyoo kan duratti dhangalaasan jiru bor garuu akkas hin ta'u. Kanaaf konferensii kanaanii Waaqayyoo jilba keessan jabeessu. Sagantaa kanaan gooftaan jilba keessan akka dhaabataniif isin gargaara. Hirkataadha taanaan boriis hirkataa, iftaanis hirkataa, bara dhufuus hirkataa jechuudha. Yeroo hundumaa waan tokko ni yaada. Gaafa ofii keenyaan guddachaa deemnu wanti nuyi jennu muraasa yoo ta'e hammi fudhatamuu persentii 100 yoo ta'e wal fudhateera jechuudha. Mul'allabaa turte miidha. Hammi fudhachuu keenya guddaa yoo ta'e hammi namni nuti garuu xiqqaa yoo ta'e sagalee Waaqayyoo sagalee nutti. Si'a tokko hammati mataa raaftee ittiin galuuf namootaaf. Maaliif dubbicha of keessaan qaba waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo gaafa isin guutee jiru garuu isin guutuudha yeroo hundumaa. Kana isin awwaarra ganama. Ameen. Dubbiin isaa isin guutu. Wangeelli isin guutu. Gaafa raajuun, kadhachuun, raajii dubbachuun, hafuuronni hamoonni bahuun dhukkubataa fayyuu wantoota ekstiraa ta'anidha. Ekstiraadha. Dabalata waan kun. Wantoota dabalataati. Wantoonni akka miraakil jedhamanii kun dhugaan isinitti hima dabalata. Dubbii Waaqayyootiin guutamuun garuu isa jalqabaati. Dubbii isaa of keessaa qabu taanaan wanti hundinuu akka salphaatti itti fayyadamtu. Isin morma isin dhudhu jechaadha. Egaa namni Waaqayyo isa kana hima. Rakkina kana keessatti utuu kaayyoo isaa irraa miti hin deddeebi'e. Rakkina qabdaa? Lolamaa jirtaa? Isinuti amma gara keessanitti caccabsee gadi fiduun naan ta'u. Na rakkisa waan ta'eef kanuma Phaawulosiin fudhadhee deemaatii duukaa maaggaamaa jira. Yoo caccabsee tokko iddoo keessanitti chaaroo godhee naan ta'u waan ta'eef kanuma isaa duukaa bu'ame. Waaqayyoo isin gargaara. Haalota garaagaraa keessa jirtu yoo ta'e illee dubbii Waaqayyoo of keessatti qabaattu taanaan hinjibachuu dandeessu. Moo'icha isinii kenna Waaqayyo. Rakkinaaf dhiphinaa tamii keessatti waggaa 2-5 lammaffaa ergama isaas lammaffaa keessatti hojii yommuu hojjetu argitu. Dhiphinaa tamii keessatti beela keessatti warra Roomaaf yeroo barreessu beela qullaa ta'uu daaruu lolamuu qorra keessatti beela keessatti bishaan irratti galaana irratti akka bakka taara rakkachaa ture isin beektudha. Kana hundumaa keessatti garuu waan tokko yaada jedhee dubbata. Waa'ee maalii? Waa'ee waldaa kiristaanaa. Waa'ee maalii? Waa'ee saba Waaqayyoo. Waa'ee maalii? Warra fayyuuf jiranii. Wangeelli keenya anu harkatti qabannee jirru namoota biraas nutti dabaluu hin danda'a waan ta'eef ganama kana gooftaan humna isaatiin nama biraas nutti dabalu. Saba warra ormaas nutti dabalu Waaqayyo. Phaawulos garaansaa waldaa kiristaanaa ishee Kiristoosiin fudhatteef yaada tokkoffaa, lammaffaan immoo ormoonni warra ala jiran fayyuu qabu jedhee yaada. Barsiisi mana keessa jiru asirratu, siistemii mana keessa jiru asirratu, bulchiinsi mana keessa asirratu,
amalii fi akka imaammatiin mana keessaa qabnu gaarii haa ta'u warri alaamuun itti dabalamanii barsiisa isaati jechuudha. Yesuus Kiristoos kan dubbate obbolo tokko gaafas beekumsatti dhufnu gaafa ogummaatti dhufnu dubbiin Waaqayyoo nurraa faca'ee namoota baay'ee fayyisuu danda'a. Yeroo tokko iddoo kanatti barsiisa akkasii kana tokko waan tokko baradhee ture. Yeroo garaagaraa namoonni sagalee Waaqayyoo mul'ata arguurraa, faarfachuurraa, baay'ee sochii hafuuraarraa achitti guddatu gaafa isa dhumaa guddatan achitti guddatu jedhanii yaadu. Isa dhumaa achitti guddatu jedhanii yaadu. Isa dhumaa raajii guddachuutti guddattu. Dhumii dhugaan dhumii miraakilii miti. Dhumii du'aa kaasuu miti. Dhumii seexana baasuu miti. Gaafa baay'ee guddattu ogummaatti guddattu. Hin guddattu gaafa jedhamu dubbii Waaqayyoo beekuutti guddatta. Gaafas eenyutu Kiristoositti adda nu baasa jechuun dhufa jechuudha. Gaafa asirra geesse perfect. Ameen. Gooftaan isin haa gargaaru. Ameen. Kota nama isin bira jiru qabatu waayee. Carraa argattee nama kana bira teessee si'a tokko amma mi'a haasaan baay'isu mi'a ergaa makanatti naayima. Har'aa kaasii jedhatti maal? Dubbii Kiristoos beekuutti isa dhumaatiif guddachuu eegalii jedhatti maal? Tarkaanfii isa dhumaa jechuu gooti. Iddoo ka'umsaa haaraa godhannee dubbii Gooftaa beektanii bituu hin dandeessan. Wangeelichi gaafa jaalalli isaa Gooftaa isin qabaa deemu garuu homtuutti adda isin baasuu hin danda'u. Maaliif dhiiftee, maaliif hin tajaajiltu, maaliif hin dubbattu, maaliif hin kadhattu, dur jilbeenfattee kadhattaa, maaliif hin kadhattu, namoonni baay'een ta'anii dhufanii rubeetu gadi bu'aa dhumaa deema jireenyi namaa. Gaafa wangeelli isin guutu garuu outshine gochaa deemu. Mul'achaa, caalaa, mo'aa, injifachaa, waan kaleessa isin jeequu tuffachaa deemtu gaafa dabaltaname. Kanaan alaa yoo dubbiin Gooftaa isin hin guunne ta'e waan dhumaa beebii kennaa deemtu jechuudha. Isin dhaabattanii nama ijoolleetti wal lole taatu jechuudha. Nama maraatutti wal lole taatu dhaabattanii. Gaafa nama ogummaa taatan garuu waan hundumaa biyyoon gararraa jirtu waan ta'eef waan hundumaa ilaaluu dandeessu. Sagantaa kun addanatti ta'a, kun asitti ta'a, kun kan kanaatti jettee darbii tokko kan Phaawulos. Haleluuyaa. Kiristoositti humtuu addan isin baasuu akka hin dandeenyetti dubbii Gooftaa nyaachuun isin himata. Ameen. Haleluuyaa. Dubbii kana keessatti isa duraa Tesaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 8 yommuu dubbisan akka jira. Isin Gooftaatti jabaattanii yoo dhaabattan nutis rakkina keenya keessatti hin jajjabaanna. Kunoolaa kana hawwiinsa. Isin Gooftaatti yoo jabaattan nus rakkina keenya keessatti hin jajjabaanne ni dubbata. Haleluuyaa. Kunoo hawwii Phaawulos sana maal hawwiidha amanii? Hawwii keenya yeroo baay'ee qabaachuu, waa horuu, waa qabaachuu malee dhimmi nama biraan nu ilaallatu jenna. Abaluu laafes jabaates nu galchuudha kan namaa ofii jabaattennaan. Dhuguma kiristaana dhugaa yommuu taatu garuu dhimma nama biraas dhibba. Dhimmi kee tokkoffaa ta'uu hin danda'u. Dhimma nama biraas tokkoffaadha. Dhimmi kee tokkoffaa ta'u dhimma waldaa kiristaanaa tokkoffaadha. Dhimmi dhuunfaa keetii ajandaa hin ta'u. Dhimma tokkummaatu ajandaa ta'a. Phaawulos achitti guddate. Waldaa kiristaanaa jabaadhaa jedhee dubbata. Obboloota koo jabaadhaa isa duraa Tesaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti. Isinii yoo jabaattan nus rakkina keessa jirra yoo ta'e illee jabaanneedha. Yoo beekaa jirra ta'e illee obsinaa. Isintu jabina qaba waan ta'eef. Isintu guddachaa jira waan ta'eef. Galanni Gooftaa bata. Guddadhaa waldaa. Guddadhaa tajaajiltoota. Ameen. Guddadhaa. Guddachuun isinii bata. Ameen. Nama si biraan guddadhu ediitiin. Guddadhu ediitiin mamallee. Yoo isin guddattan nuti tole dha Phaawulos. Rakkina keessatti. Isin hin guddatan taanaan immoo rakkoodha. Filiphisiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 15. Waldaa Filiphisiyoosiitii fi ergaa caafeeti isin karaa fooniis karaa hafuuraas warra dhoksaa hubattaniidha. Fooniinis hafuuraanis dhoksaa hubattaniidha. Namoonni tokko baay'ee influenshaaliidha beekumsa biyya lafaati. Akaadaamikaalii baay'ee influenshaaliidha. Baay'ee nama ciccimoodhas beekoodhas. Hafuuratti garuu very low. Kanaaf warra akkasii jabaadhaa jedhanii gaffoo barbaachisa jechuudha. Itti bu'uu barbaachisa. Warra akkasii kun dubbii Waaqayyoo yoo argatan yoo nyaatan guddinni isaanii wal qixa ta'a jechuudha. Dargaggummaan dubbii Waaqayyoo hin qabamu taanaan, beekumsi dubbii Waaqayyoo hin qabamu taanaan, biizinesiin dubbii Waaqayyoo hin qabamu taanaan hamaadha. Hallayyaa nama buusa. Yeroo keessa hundumaa wangeelaan qabuu qabdu.
wanti ittiin jireenya keessa to'atan maal jedhama batoo kan macaafa qulqulluurraa Yaaqoob irra jiru sana markaba guutummaa maaliin sochooftedha? Qofoo xiqqoo tokkoon sochooftedha akkasitti. Wangeelaan sochoosuu qabdu jireenya keessan. Doonii keessa wangeelli oofuu qaba irraa kaasee. Haleluuyaa. Jireenyi Phaawulos jiraate sun irraa kaasee si argatu. Wangeelli Yesuus Kiristoos aan jedhe Phaawulos jechuun xiqqaa jechuudha ofiisaati. Small jechuudha. Small. Yookaan immoo little jechuudha. Elite jechuudha. Phaawulos jechuudha. Phaawulos ni xiqqaan kun ani xiqqaadha. Hunduma duraamoo isaa nama xiqqaa kanatti mul'ate. Isa akka nama iddoon ga'in dhalatee kanatti mul'ate. Hafuurri gooftaadha. Natti mul'ate. Garuu waan xiqqaa gadi bu'aa yoo ta'e iyyuu hunda keessa caalaa ayyaanichaan akkan hojjete garuu isin hubeettu ni dubbata. Ayyaanni isin irra jiru hin caalaa ayyaanicha caalsifadha. Inni isin gargaara. Ameen. Iddoo kanatti laaqisa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 7 dubbisaa isin. Akka jedhe dubbata. Ani ba'aa isinitti hin taane jedhetti. Ani ba'aa miti. Ijoolleedha garuu laala. Mucaadhaan jedha. Iddoo biraatti mucaadha. Iddoon geenyeedha. Maqaan isaa xinnaa hangaruu ba'aan taaneedha. Nama guddate jechuunis akkasiidha. Haleluuyaa. Dhoksaadha Waaqayyo sammuu kee haguutu. Dhoksaa haaraan isiniif haa ta'u. Kan kun isinii gara dhaarra galma. Dhoksaan addaa. Dhoksaan tajaajiluu. Dhoksaan hojjechuu. Dhoksaan raajuu. Dhoksaan saba Waaqayyo irra dhaabbachuu maal akka ta'e. Isa kana tokko lakkoofnee hin beeknu taanaan lakkoofnee gaafa nurkaa fudhamuu dhufnu hin beeknu jecha. Waan kana jumlaa moo walitti hojjedhee dhufa. Dubbiin gooftaa moo billiitti qaba tokko tokkoon waan goote hundumaa sababii isaa wajjin himuuf jirtadha sagalee Waaqayyo guyyaa furdiitti. Kanaaf waan ifaa ta'e hojjechuu qaba. Nuu ifuu qaba. Abaluuti jedhee hin ta'u. Ijoolleen Sifoyaasii maqaa Phaawulos baasuun baay'ee jedhanii seexaniifatanii. Seexanni endee isaa dhuftan isin jedhe maal taatan. Yesuus hin beekna. Phaawulos hin beekna. Kan biraas beekna ergamoota. Isin ani eenyuuti isin jedhee uffata irratti ciree tatarsaasii gadhiise. Eessaa dhuftan isin jedhee. Maqaa isa akkasiitiin jechuun hin danda'amu kana booda. Sagantaa kana booda Waaqayyo miila keetiin si yaadamu. Akka waan dubbattu hundumaatti konfiidensii qabaattu. Ragaa qabdu ammasii waan gootaniif. Ati maaliif faarfataa jennaan maaliif yoo jedhame deebii deebisu maali? Ati maaliif yoo naan jedhan ani hojjetaa iddoo kanaati yoo jedhee kanuma qofa miti. Kana garas dadhaa baay'ee jira. Kana garas adeemsa baay'ee jira. Kana garas waan diinni dhugaafatu waan baay'ee jiraachuu danda'a. Bara dhumaa kana keessa mudhii keessa jabeessanii jechuun isin irra jira. Namni Waaqayyo isa kana dubbata kunoo. Hojii ergamootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10. Akka jedha. Gadaraa keessatti bariyaa jechuun mandara. Mandara bariyaatti rakkoon argate Sillaasii wajjin Ximiitiyoosii wajjinis Ximiitiyoosiif Sillaas turan. Kan isaa wajjin turan. Dhugaa jirtu mini. Ximiitiyoosii fi Sillaasii fudhatee adeeme gaafa adeemu lola irratti kaasan. Qaban Phaawulosin biraa. Gaafa Phaawulosin biraa qaban warroota sanaanii isinii deemaatii gara iddoo biraa dhaqaatii wangeela lallabaa warra Tesaloniqee bira deemaa ittiin jedheeti. Ofiisaaf immoo yeroo muraasa jira sana warra isa qabe bira iddoo ture booda wangeela isaanitti lallabee yeroo isaan gadi isa dhiisan gara Ateenaa dhaqe. Gara Ateenaa immoo haala qudhiisaadhaan jarri. Ateenaa maaltu jira beektu Waaqayyoon tolfamoo warra nama ajjeesan warra nama qalan warra barumsa qabdantu jira biyya sana. Kutaa kanarraa dubbista warra barumsa qaban jira. Warra beekumsa qaban jira. Ateenaa dhannaan gurbaan kun hin hafuu achimmaa haala qudhiisaadhaanii. Gara filattuu sanatti hamaadha yoo jedhame iyyuu humna qabdaan sodaate. Ameen. Hundi waan naasuu hiika mataa isaati qaba yeroo geeddaraati calleeffadhaati boorsaatti naqadhaa malee abbaa kudhanii abbaa dhibba lamaati inni guddaan kan Itoophiyaa jijjiiraati boorsaatti naqadhaa malee gooftaan isin gargaara. Iddoo isaatti iddoo isin gaafatanitti laattuufiiti. Hunduma irratti yoo dhangalaaftan hin ta'u. Isin kana baachuu hin dandeessan jedhe Yesuus. Kanaafi amma humna keessaniitu isa kana jedheen. Humni si kee jiru sagaleen si kee jiru kuni warroota baachuu danda'anitti akka dhaqxee dhangalaaftutti. Warroota hin dandeenyetti immoo amma isaan danda'an doosii isaan kennitee akka darbituufitti. Dubbii Waaqayyo humna qaba. Haleluuyaa. Humna qaba dubbicha ameen. Ameen. Sagalee harka keessan ol fudhaatti dubbiin Waaqayyo humna qaba jedhaa. Dubbiin Waaqayyo humna qaba. Humna hojjetuuf jaaga. Billaa gara lamaan qaramii caalaas qara qaba. Hojjeta gooftaan. Hojjeta humni isaa. Hojjeta. Haleluuyaa.
Iddoo kana dubbifadhaa isin booda macaafa jalqabootaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10. Ateenaa gaafa dhaqu lallaba jalqabe achitti. Eessaa fidee barumsa kana dhanii qaban. Waaqayyolii tolfamoo isaanii ifachuu jalqabe. Biyya sanatti bartoonni warri isarraa adda ba'anii turan deebi'anii dhufaniif. Waaqayyo biyya sanatti dinqii ittiin hojjete. Rakkoo kana keessatti gooftaan ayyaana isaan nu gargaaree ni barreesse. Ameen. Waaqayyolii tolfamoo baay'ee keessatti gooftaan ayyaana isaan isa gargaara. Si gargaara Waaqayyo. Waaqayyolii tolfamoo baay'ee naannoo kee jiraatan iyyuu si gargaara Waaqayyo. Bara rakkinaa kana keessa, bara dhiphinaa kana keessa. Siyaana maal abdatta? Waan ati abdattu yoo tokko abdatte yoo kan biraa sii dhalata. Utuu ati isa tokkoof yaaddoftuu kan biraan sii dhalata. Utuu isin isa kaleef hin galateeffatiin kan biraan isinitti dhalataa bula oguno. Galanni isaa haa ta'u. Waaqayyoof. Sakka gochaa yeroo galanni isaa haa ta'u. Utuu isin tokko bittanii afaan hin fite. Utuu isin tokko galateeffachuu hin dandeenye. Kan biraa kan itti boonyu dhalata. Tokko fidnee irra yommuu jedhu tokko dhufa. Hundumtuu taa'aa dhiphachaa dhufa. Ati garuu dubbii waaqayyootti guddachaa kottu. Kanan sii gara dhaganama kana guddinni sii baatu. Bariyaatti lolaa fi hammina hamaa sana keessa darban sirraa Tesaloniqee boqonnaa 8 waan lamaan tokko dubbadhee naaba. Har'an fixu waan ta'eef. Kun ilaa fuula isaa yoo lakkooftan dheeraadha. Tana fuula koo nan dhaaba amma. Nan dhaaba. Garuu waan tokko dhannee dhaabadha kutaa tokkorra. Akka jedhu hojii kana keessatti sirraa Tesaloniqee boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Ofii isaatiif ari'annaa attamii keessatti hamminaa dhiibichaa attamii keessatti utuu jiruu garuu Kiristoosii kan lallabe ta'uusaa warroota kaaniif kan hojjete ofii isaatiif dhiphina isaa keessatti utuu si'a tokkollee harka hin laatiin utuu abdiin kutatiin adeemuusaa argitu. Harka hin kenninatis harka hin kennin dhiphina sitti dhufuuf. Isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 7 hin dubbifna. Isa ammaa kana dubbata. Ani ba'aa miti jedhee xumura. Adeemsa sadaffaa waan lama isinitti hin dhaaba. Isa booda yeroo biraa isa biraa tan darbaa jechuudha. Adeemsa sadaffaa keessatti kutaa kana dubbisnu daqiiqaa 10 qofaan fayyadamaa. Ilaa akka jedha. Macaafa hojii ergamootaa boqonnaa 18 lakkoofsa 23. Warri barreessan ammas itti dabala kutaa macaafaa hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 17. Adeemsa sadaffaan kun yeroo daawwannaa jedhama. Yeroo daawwannaa jechuun maal jechuudha? Amma akka nu galutu waan tokko isinitti hima. Edaa afurii Waaqayyoo waan baay'ee nutti dubbatu. Sagalee Waaqayyoo wantoota baay'ee nutti hima. Garuu irra deebinee of daawwachuu qabna. Of sakatta'uu qabna. Amma Waaqayyo maal edda nutti dubbatee jennee madaalaan adeemnu taana garuu irraatti adeemna taana rakkoo qabna jechuudha. Lammaffaa baroota darbee akkamitti ture waggaa 2 duraa akkamitti ture eenyu faajjina ture jennee ilaaluu qabna. Jireenya adeemsa sadaffaa keessatti iddoo itti wangeela lallabe ilaali. Mee akkamitti jiru kiristaanonni? Mee warri Yerusaalem akkamitti jiru? Mandaroonni sun waamamanii nu mangaa. Mee warri Meqedooniyaa, warri Filiphisiyoos, warri Efesiyoon, warri Qorontos akkamitti jiru? Jedheeti irra deemuu jalqabe. Ximiitiyoos akkamitti jira? Filimoonaan akkamitti jira? Tiitoos akkamitti jira? Warri waamaman nu duukaa jiran Maarqos akkamitti jiru? Siilaas, Barnaabaas akkamitti jiru obboloonni? Jedhee daawwachuu jalqabe. Yaada haaraadha kun. Istiraateejiin ni jedhu isa kana qaba. Nu yamma yeroo tokko waan haaraa namni immoo waan akka haaraa kana barbaada. Kitaaba haaraa barbaada. Garuu wanti baay'ee barbaachisaan Phaawulos Sillaasiin bartanii jireenya keessanii madaalaa deemuu danda'u qabdu. Madaalaa deemuu qabdu. Faarfannee irraa eessa geenye? Dubbannee irraa eessa geenye? Sagalee Waaqayyoo nutti dubbatame irraa eessa geenye jirra? Obboloonni keenya eessa jiru? Firoonni keenya eessa jiru? Kiristaanota sirrii yommuu taanu isa kanatti guddanna malee fuullaa miti jireenya tajaajila fuullaa miti waan akka nama xiyya darbatee miti fuullaatanii magamaan hin baatan. Deemaa dhaabbachaa deemaa hojjechaa naannoo ilaalaa deemuu qabdu. Phaawulos jireenya isaa sakattaa deeme. Sanyiin facaase biqileera moo biqille? Eenyutu jira? Eenyutu hin jiru? Eenyutu nu biraa hafe? Jireenyi kiristaanummaa akkas obbolo tokko. Yommuu akkas taanu jireenyi keenya guutuu ta'aa dhufa. Kutaa kanarraa dubbistanii argachuu dandeessu. Yeroo daawwannaa jedhama. Gara Antooqiyaatti achi deebi'e.
Antooqiyaan iddoo itti kiristaanonni yeroo jalqabaatiif waamamanidha. Antooqiyaa. Antooqiyaa jedhamti. Macaafa ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 23 irraa yommuu argitan isa kan argitu. Akka jedhe warra sagalee kana dhageessaniif Efesiyoon macaafa ergamoota boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti warra Efesiyooniif yommuu barreessu isin bira turuun keenya isin bira dhufuun keenya isinii wajjin dadhabuun keenya waggaa 3 oliif waggaa 5 ture adeemsi isaa kun waggaa 3 garuu warra Efesiyoon bira ture waggaa 5 kana guutummaa yeroo daawwannaa godhe yeroo ilaalu amma namni waliin beeku ammas yana waliin beeku eessa bultee eessa ooltee attamitti jirtaa irraanfateera namni inni tajaajilaadha waan ta'eef maal isa barbaachisa nama beeku bilbila namaa qabachuu maqaa namaa beeku maal isa barbaachisa si tajaajilee dhimma keenya kan barbaadamu isa waan ta'eef inni maal nama barbaada namoonni baay'een maamilummaa hawaasummaa hiikaniiru namoota wajjin jiran namoonni baay'een jireenyi Phaawulos yoo argitan jireenya namaa wajjiniiti waldaa kiristaanaa si argitan waldaa kiristaanaa kan jabeessu tajaajiltoota hundeedhaan dhaabuu kan danda'u dhuguma akkasin hin mixxinnetti waldaa bara hamaa keessaa dabarsuu kan danda'u jireenya Phaawulos fayyadame kanaaf Phaawulos isaanii wajjin wal beeka tajaajiltoota wajjin wal beeku wal beekna amma ni baay'een keenya obboloota keenya wajjin eenyu akka ta'e sirriitti wal beekna gaarii goonee amantoota keenya wajjin kana caalaa mudee waluu qaba eessa bultaa eessa ooltaa attamitti jirtaa maal nyaattaa maaltu si dhiphisaa inni jedhu kiristaana keessatti lafa jiraachuu qabu malee obboloota kana ishee kana jabeessaa qabadhaa yeroo akkas goonu dhugaattiin isinitti himaa wangeela sirriitti nu gidduu jira jechuudha malee waan fedhe yoo ta'e hammamuu beekamne hammamuu iyyuu deemne hammamuu iyyuu fagaanne guddaa miis goonerra waan ta'eef eessayyuu hin geeju Phaawulos kanaaf akkasitti hin jedha warra Qorontoos warra Efesiyoon warra Galaatiyaa isinii jireenya keessan eeggadhaa jedhetti warra Qorontoos warra Galaatiyaa baay'ee akeekkata isin jireenya keessanii waldaa sana eegaa jedhe dubbata yeeyyiitu jira yeeyyiirraa eegaa butotaa jira dogoggoroo jira warra amantii isaanii salphisantu jira warra caccabaa markabaa godhan amantii isaanii warra jireenya isaanii balleessan jireenya qulqullummaa hin qabne waaqeffannaa harki waaqayyoo keenya jirre harki waaqayyoo nu wajjin jiraachuu ani wantoota namni ittiin madaalu kanaan hin madaalu dhugaan isinitti hima waaqayyoo nu wajjin jiraachuu maaliin hin beeka beektu laphee konan seensi godhan pireesensi waaqayyoo laphee konan beeka laphee keessan hin beekuu qabdu arifuu jira waaqayyoo bira jiraachuu waaqayyoo sitti dhaga'ama akkas taanaan ati dhuguma nama waaqayyooti yoo akkasin taane ammayyuu waan biraan barbaachisa jechuudha gara aannan dhuguutti gara waan lallaafaa nyaachuutti dubbii waaqayyoo biyya biraaf lafa biraatti hin barbaadina dubbii waaqayyoo isin bira jira yommuu keessatti tajaajiltoota haala cabsan taatu qilleensi kam bubbeen kam isin buqqisuu hin danda'u namoota bilchaatan taatu gaafas haleluuyaa hooy waca ammaa waca iddoo baay'ee jiru sanarraa bilisa ba'uu qabdu waca miidiyaarraa bilisa ta'uu qabdu qaabachuu qabdu ofii keessatti namni waaqayyoo irra deebi'ee hamma gola isaaniitti dhaqee ilaale eessa jirtu Ximootiyoos silaas attamitti jirta jedhee gaafate warra Qorontoos waldaa attamitti jirta jedhee gaafate bira ga'e nagaadhaan isin jedhe Yesuus Kiristoos akkas ture Yesuus Kiristoos warra bu'an ijjiin bu'ee warra gaddan ijjiin gaddee warra kolfan ijjiin kolfe Yesuus Kiristoos warra daaraniif jedhee immoo ofiisaaf uftuu sooressa ta'ee jiru utuu badhaadhaa ta'ee jiru immoo warra kaaniif deegaa fi kan waan qabne of godhe Yesuus jireenyi kiristaanummaa isa gara this is perfect isheen kun ishee qulqulluudha inni kan garuu waan baay'ee jiraachuu danda'a kan nama saamaniif jireenya nama balleessaa oolan baay'eedha isaanis itti afufanii nus itti fufna dhumi tokko garuu jira dhumi waan kana calalu jira dhumi adeemsa kiristaanota ammaa gingilchaarra taa'ee madaalu jira kiristaanota namoota biraa waa eeggatan taatanii na shawwadamaa jirtu mallee shawwadamuu keessan namoota irraa waa eeggatan karaa namoota akkas ta'a karaa waluu akkas ta'a karaa namicha sana akkas ta'a jettanii hedduu taanaan ammayyuu Yesuusin dagattaniitu jechuudha
karaa wanti dhumne nuu ta'e karaa Kiristoos. Namicha tokkicha qabname karaa Yesuus Kiristoos jireenyi keenya hundi nu already hojjetamee jira. Hojjetamee jira kun tokko. Gaafas waan nuti morma isin hin qabu. Waldaa dhufuun morma isin hin qabu. Tajaajiluun morma isin hin qabu. Hin hudhamtan. Ija godhachaa deemtu malee. Dhiibbaa naannoo keessa jiru irratti positive dhiibbaa isa gaarii gochaa deemtu gaafas. Haleluuyaa. Kun yeroo tokko tokko jireenya keenya isa gatii qabu tuffannee isa gatii qabne kan nama hawwina. An keenya isa safaramee irraa hafu dhiifne kan namaa isa safaramee hin guunne hawwitu miti. Akkasii. Wantoonni baay'een isaa feekiidha. Soba baay'een isaa waan addunyaarra jiru. Waan miidiyaarra jiru kunis gowwoomsaadha baay'een isaa. Qolli isaa kan biraa keessi isaa biraadha. Suphii baay'ee fi gowwoomsa hanna baay'ee kee jira. Kanaaf warra akkasii wajjin akkana deemne Phaawulos dubbate. An jedhee dubbate kun iddoo kanarratti. Akka jedhe warroota maqaa keenyaan ana kana lallabanii fi warra Qorontositti dhufan. Waldaa Qorontos dhufan jedhe tokko. Nuyis lallabootaan gargaaraa jedhan dhufani. Salphaa mata yaada isaa isinitti hima. Nus lallaboota, nus raajoota, nus ergamoota, nuunis nu gargaaruu qabdu jedhanii waldaa jeequu jalqaban. Phaawulos warra Qorontosiin akka jedhe lakkii warra Qorontosiin nuyi isinii anaa fi waallaanne isinii waa namaa kennuun barbaaddanii qarshiidhaan nama gargaaruun barbaaddanii kiraa manaa duddan bitadheeyyuu manayyuu naa kafaluun barbaanne isinitti hin tolleedha. Kanaaf ani waa'ee keessan isiniif jaalalaaf isiniif hojjechaanii wangeela dhugaa isinitti lallaba jedhee tan qabadhee jiraa jedha. Warroonni biraan garuu dhufaniitu nus akkuma Phaawulos waan jedhaniif jedha. Akkuma Phaawulos waan jedhaniif isaanis akkuma keenyatti wangeela dhugaa san haa lallaba malee yoo lallabu ta'e isaanii gargaaruu irraa of eeggadhaa jedhee barreessaa. Yaadi isaa kana yommuu dubbisan kutichi bal'aadha. Yaadi isaa garuu akka jechuu barbaada. Jireenya keessanii fi eenyummaa keessan, qabeenya keessan, amantoota keessan eegaa jedheetti. Warroota haxxee kanarraati of eeguu qabdu jedheetti dubbata. Ameen. Warroota nu fakkaatan baay'ee jira. Namoota wangeelaan danda'an baay'ee jira. Namoota wangeela madda bizineesii godhatantu jira. Madda galii godhatantu jira. Of eegaa jechuusaati. Of eegaa. Warroonni kun immoo hoolaa butatu. Hoolaa fudhatanii bahu. Waan tola jedhamu namni keenya hin jaallatu. Waan akka tola jedhamu nutti hin tolu beektu. Yoo waa bitattan malee isinitti hin tolu ammas ni. Akkasii. Utuu waa bitattan isinitti tola. Amma tun bishaan tokko dana fidee bishaan kun amman kooti. Bishaan kana nama tokkoof hin kenna utuu hin jedheefi. Bishaan kana eenyuutu bitata utuu hin jedhee garaagara beektu. Yoo bitattan isinitti tola isinii. Yesuus Kiristoos garuu tola nuu kenna. Ameen. Jireenya tolaa qabda jedheetti nama sirriitti. Isatti gadi godhe jedheetti. Ameen. Waan naasaa jiru yoo hubattaniitu ta'e jireenya tolaa nuu kenname Yesuus Kiristoos. Kanaaf eebba nuu kenname, ayyaana nuu kenname, fayyina nuu kenname kana safaruu dadhabne malee, qabuu dadhabne malee waan jabaa qabna. Kanaaf warroota kana eegaa ofirraa eegaa jedhee dubbata. Salmaan dubbadhee dhaaba. Haleluuyaa. Seduraa Qorontos boqonnaa 16 lakkoofsa 5. Yommuu argitanii isin bira turaa jedheetti. Isin bira turaa, isinii wajjinan turaa. Isin bira turaa, isinii wajjinan turaa. Isaan bira turuu, tajaajiltoota wal bira turan, amantoota wal beekan. Yeroo baay'ee waan ani waldaa keenya keessatti jaalladhu tokko qaba. Amantoonni keenya wal baraa, obboloonni wal baraa, tajaajiltoonni wal baraa isa jedhan. Hawwii koo isinitti himanama. Gaafa addunyaa bu'uutuun namoota haaraa adduna kee jiran hundumaa bareedinatti tola. Already itti darbeera jechuudha hafuurri gooftaa isa booda hafuurri waaqayyoo hojii hojjeta. Rakkatanii jiru ta'e hin fayyu. Kutumatti wajjin dubbattuuti waan biraan miti. Akkamitti jirtu itti yeroo gaafattu namni rakkina isaa sitti mataa waan kana keessan jiradha. Isa booda yoo gorsa barbaada ta'e gorsita. Yoo ifannaa barbaada ta'e ifatta. Namichi jireenya isaatti deebi'eera jechuudha. Inni nama dana dhaabadhee isinii kadhadhee bahu garuu namni amanuun fudhata. Namni namanni akkamatti hafe jechaadha. Inni laphee keenya irratti hundaa'a. Yeroo wal argitu garuu dhiibbaa mataa isaatii qaba. Kanaaf ergaa tokkoon isinii qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos hafuura tokkummaatiin isin haa eebbisu. Hafuura wal beekuun isin haa eebbisu Waaqayyo. Ameen.
asuma katanaama. Phaawulos isa tokkoffaa eenyutti akka amanee fi eenyuun akka waamamee beeka ture. Phaawulos jettanii barreessitanii boodatti fuuna waan ta'eef guyyaa biraa. Phaawulos jettanii nama eenyuun akka waamamee fi maaliif akka waamame beekudha. Tokkoffaa eenyuun akka waamame maaliif akka waamame nama beeku. Lammaffaa waan isa dhagayetti gaddas ta'e gammachuu utuu abdiin hin kutatin darbuusaa abdii qabaachuusaa jechuu dandeessu. Abdii kan qabu abdiin kan hojjetu. Sadaffaa ayyaana waaqayyo isaaf laatetti nama dhimma ba'u. Ayyaana waaqayyo isaaf laatetti nama dhimma ba'u. Macaafa hojii ergamoota boqonnaa 19:6 barreessuu dandeessu. Wangeela barsiisuun akka inni nama jijjiiruutti nama amanuudha. Wangeela barsiisaa nama fayyisa amana. Macaafa hojii ergamoota boqonnaa 28:31 ija jabinaan waan afur barreesse. Jabinaa fi warroota kwaalitii isaa jedhaman waan sadii isin barreessu dubbisuu asii gadi. Jabina isaa ija jabinaan lallabuu. Fearlessness nama sodaan qabu. Gad of deebisuu. Humility jedhama kun yookaan immoo humbleness gad of deebisuu. Sadaffaa obsaan danda'uu. Perseverance jedhamee waamama. Perseverance'n utuu abdiin kutatin itti fufsiisuu. Obsaan danda'uu itti fufuu isa jedhudha. Haleluuyaa. Afur dhugaa irratti kan xiyyeeffatu. Dhugaa irratti uncompromising truth. Dhugaa jijjiiruu hin danda'u. Dhugaan isa biratti dhugaadha. Dhugaan yeroo hundumaa dhugaadha isa biratti. Garaa namaaf ho'u kan qabu. Paashin jedhama. Paashin garaa namaaf ho'u. Garaa namaaf ho'u. Tajaajilee garaa ho'u qabu taanaan rakkoo waa'ee jecha. Viizhineriidha. Viizhineri. Abbaa mul'ataati. Mul'ataan adeemu. Haleluuyaa. Tuqaasa gidduu keessa jiru tokkoon isinitti hima. Nama durii nama jireenya isaa keessatti utuu abdii kutatee humnaan adeemu. Rakkina keessatti socho'u. Egaa dhaabbataa gaddoo jirtaniiti.